مركز نوتيميا إجير إسلاما بكان هندي فمي خيرين ما ياما كان كبن أخلاقا فهندي هجي غاري أكتيني ملو دم سخرا خيري مركز نوتيميا إجير إسلاما بكان هندي فمي خيرين ما يابا كان كبن أخلاقا فهندي هجي غاري أكتيني ملو دم سخرا خيري إفاكينيا كانتيني ملوم حالكينيا kan keessa of laallu kan dagaagsu jiru islaamummaa kan dalaagu jijjiiruuf doofummaa alif jecha jalqaba barnootaa faana khayrii qubsuma hayyota gufuu kaayyoo hunda isaa buqqisa kan gahumsu hunda muslimtoota dagaagsa kaayyooti dandii walaabummaa hamiilee abjuuti karra qajeelumaa kawalitti fidu qalbii obbolummaa isa galma geessu kayyoo islaamummaa markaz nuteemiyaa egeere islaamaa beekan hundeeffame khayriin nama yaamaa kan qaban akhlaaqaaf hundi hojii gaarii akkattiini mallu deemsa karaa khayrii markaz nuteemiyaa egeere islaamaa beekan hundeeffame khayriin nama yaamaa kan qaban akhlaaqaaf hundi hojii gaarii akkattiini mallu deemsa karaa khayrii galatoom ustaazii yaa ustaaz Sufiyaan jazaan kan kee guddaa siifa galchuu rahmaan jazaan kan kee guddaa siifa galchuu rahmaan dhalee bor akiraa har'a facaaftanii gala guyyaa boriif sinqiif qophooftanii ijaarsa sibiila diiniif utubame milkii ganda lamaaf karaan nuuf saaqame barsiisanii qaruuf egeere fuulduraa hayyomsanii geessuuf halkan guyyaa xaaraa jireenya qaananii akka dhalli arguuf ilmaan abdii borii akka islaamaaf margu markaz nuteemiyaa egeere islaamaa beekan hundeeffame khayriin nama yaamaa kan qaban akhlaaqaaf hundi hojii gaarii akkattiini mallu deemsa karaa khayrii markaz nuteemiyaa egeere islaamaa beekan hundeeffame khayriin nama yaamaa kan qaban akhlaaqaaf hundi hojii gaarii akkattiini mallu deemsa karaa khayrii
gahee goota qabdu seenaadhaan kahamaa hojii yoo midhaagee dhalootaan faarfamaa hundaaf tajaajila hojiin keessan gaarii nuuf salphistan daandii nu oolchitan xaarii gurmuu hawaasummaa galaana beekumsaa markazni kun cimee milkii nuuf garsiisaa isaatti barachuun tasgabbii qalbiiti kaayyoon saanii guddaan qur'aana rabbiiti markazni teemiyaa egeere islaamaa beekaan hundeeffamee khayriin nama yaamaa kan qaban akhlaaqaaf hundi hojii gaarii akkattiin imallu deemsa karaa khayrii markazni teemiyaa egeere islaamaa beekaan hundeeffamee khayriin nama yaamaa kan qaban akhlaaqaaf hundi hojii gaarii akkattiin imallu deemsa karaa khayrii furtuu injifannoo kan karra ilmiidha bahara beekumsaati galaana milkiidha isaa yoomuu marlaan qaban akka silmii irraa waraabbatuuf baay'eessanii ilmii beekumsi dirqamaa jireenya tolaa fi barbaachisaa ilmii dalagaa hundaa fi baruun gahee keenya markazaa kanarraa utubnee jabeessuun kaayyoosaa ijaarraa markazni teemiyaa egeere islaamaa beekaan hundeeffamee khayriin nama yaamaa kan qaban akhlaaqaaf hundi hojii gaarii akkattiin imallu deemsa karaa khayrii markazni teemiyaa egeere islaamaa beekaan hundeeffamee khayriin nama yaamaa kan qaban akhlaaqaaf hundi hojii gaarii akkattiin imallu deemsa karaa khayrii guddina tantamaa hawwii bara dheeraa milkii dhaqqabsiisuuf daandii eegaleera faana isaa deemaa kaayyoo fiixaan baasu diini nabii keenya bakka hin geenye geessu deemaa qaxxaamuraa irkoon keessa rabbii if duuba laalinaa nu dhaalaara ambii akkan dhufne barree dukkanaa wallaalaa biyyaaf aduu tahaa hundumayyuu caalaa markazni teemiyaa egeere islaamaa beekaan hundeeffamee khayriin nama yaamaa kan qaban akhlaaqaaf hundi hojii gaarii akkattiin imallu deemsa karaa khayrii markazni teemiyaa egeere islaamaa beekaan hundeeffamee khayriin nama yaamaa kan qaban akhlaaqaaf hundi hojii gaarii akkattiin imallu deemsa karaa khayrii